keessa gamlamu kan wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kee haarsoo jiraate haa bobo dhugaa lafa jirtu dhufeetti. Lachuun immoo karaa sirriitiin lola jaaniif deemaa jira. Waraanni bilbilinnaadhaa aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baanee fi loluu jiraa siin jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootiin galte jedhee ture. Ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamana jidduu seenee haala hama uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran kan Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jedhan? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal inni achi jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan uummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Uummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu qabu, haara galfachuu hin qabu. Waan ta'eef miiliyoonii nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa dhaqe. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa fuurra jechaa ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiisanii ka biraa mana tokko raadamsanii ka biraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma uummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaar Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu uummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. Biyyoota joof waa'ee ilma namaa haasa'u jirra. Gaagaanni Oromiyaa keessa jiru ummata gurgurta umeetan ministeera nama irraa ta'e kumaatii namaa ni dabala kufaatii biyyaggeetis ni dabala kara kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii eeysifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhi osoo biitiin dhiine osoo uummanni addan facaane yeroo waa fudhatanitti dhimaane amma lolli dhaabateemi uummata Tigraay fi uummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu. Amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftu ture. Maaliif gaafas walitti dhufuu qofa ture. Har'a dhiigaan harki namaa badee jira. Gadoon hamtuun seentee jiru. It will take us years to reconcile the two tribes. Oromiyaa keessatti settlement cimaa barbaachisa. Waa hedduu dalagnee jirra. Oromummaa sana deemnee ijaaruudhaaf. Oromiyaa ijaaruudhaaf. Lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni keenya waggaa 50 taaran nuti isaan dandeenyu tattaafanne dhiisama. Mootummaanis ka jennuun hin dandeenyu jennee ni jiru. Kan jedhamu waan biraatiin miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan karaan sirna abbaa irra itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya kanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fida. Hin ta'u jennee dura dhaabannaa jedhamna. Wanni sodaan hin hafne. Mootummaan ture amma dakkara miti Itoophiyaa state. Takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kanas hin jechaa the state sirni. Kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jira. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan agadiiban qaba agadiisan qaba amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootummaa humnaan jaaramus
Itoophiyaan dullatti humnaan bultus hin jiru.